Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran peestaala gurraacha akka hin uffanne ittifaman. Waggaa tokko oliif lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti gidiraa argaa jiran uffata qaamarratti uffatan dhabuun peestaala gurraacha qaama ofiitti maranii uffataa turan bulchiinsa mana hidhaatiin dhoowwamne jedhaniiti jiru. Guutuu gabaasichaa kan qindeesse Na'imaa Umariim. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran peestaala gurraacha akka hin uffanne ittifamani. Waggaa tokko oliif lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti gidiraa argan uffata qaamarratti uffatan dhabuun peestaalii gurraacha qaama ofitti maratanii uffataa turan bulchiinsa mana hidhaatiin dhoowwamnee jirraa ja'ani. Tibba kana fuula miidiyaa hawaasummaa irratti erga duulli peestaala gurraachaa adeemsifamuu jalqabee fi haalli lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran ibsamuu eegalee qaamoleen nageenyaa mana hidhaa hidhamtoota irraa peestaala guuruun dararaa biraatiif saaxiluu isaanii hidhamtoonni ni komatu. Lammiileen kunneen manneen hidhaa garaagaraa keessatti waggaa tokko oliif hanqina nyaataa, bishaan dhugaatii, uffataa fi qilleensa qulqulluu dhabuun rakkoo dhibee sombaatiif saaxilamuun dhiiga tufaa kanneen lubbuun dabranii fi dhibee irra jiranis baay'eedha. Rakkoo qorqalbii fi dhukkuba qaama shifinneessuuf kanneen saaxilamanii haala hammaataa irratti argamu akka jirus OMN gabaasaa turuun isaa ni yaadatama. Dhibeewwan kanaan hidhamtoonni 10 caalan kan du'an yoo ta'u, kanneen lubbuun dabarte keessaa irra caalan daa'imman tahuu maddeen ibsanii jiru. Kana malees dubartoonni ulfaa haala rakkisaa kana keessatti dhibeewwan garaagaraatiif saaxilamuun akkasuma afata malee simintoo qullaa irra waan jiraataniif rakkina xiinsammuutiif saaxilamuu kanneen ijaan argan ragaa bahu. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararaa argaa jiran kunneen mootummaan Itoophiyaa gara biyyaatti nu galchuu yoo hayyamamoo hin taane dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin olaanaan baqattootaa fi dhaabbileen mirga namoomaaf falman gara biyya sadaffaa nu geessuu irratti akka haala nuuf mijeessu ummanni keenya sagalee nuuf haa ta'u jechuun dhaammatanii jiru. Kun kanaan osoo jiru waajjirri qoonsilaa Itoophiyaa Jiddaatti argamu beeksisaa amajjii 11 bara 2022 baaseen lammiileen Itoophiyaa Jiddaa fi naannawa sanitti argaman kanneen paaspoortii hin qabne sanadoota imalaa lammummaa qopheessuun paaspoortii qopheessuu kan eegale ta'uu hime. Gurraandhala 13 bara 2022 irraa eegalee sanadoota eenyummaa keessan ibsan qabattanii akka iyyattan jechuun kan ibse yommuu ta'u, kun ummataaf yaadamee osoo hin taane tooftaa maallaqa ittiin sassaabanidha jechuun balaaleffachaa jiru. Jiraattonni Jiddaa dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiran waajjirri qoonsilaa Jiddaa lammiilee galmeessuuf maallaqa gaafata. Paaspoortii kennuufis maallaqa dabalataa gaafata. Adeemsa kanneen hunda itti xumuran ammoo ji'a 3 hanga 6 fixuu himanii jiru. Adeemsa kanneen hunda ittiin xumuran ammoo ji'a 3 hanga 6 fixuu himanii jiru. Namoonni qoonsilaa Jiddaa keessatti galmeeffamanis odeeffannoon galmee isaanii waajjira dhimma alaa Finfinnee jirutti dabarfama. Waajjirri dhimma alaa bilbila iyyattoonni galmeessan maatii biyya keessa jiranitti bilbiluun haala firooma isaanii qorachuu mirkaneessa jechuun jiraattonni Jiddaa himanii jiru. Ambulaansiin buufataalee fayyaa godinaalee Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti hawaasni ittiin tajaajilamaa ture wayitaammaa geejjiba waraana biltsiginnaatiif oolaati jiru. Sababa kanaan haadholiin ulfaa fi namoonni dhibeen isaanii hospitaala guddicha keessa jiru ol ta'eem konkolaataan ittiin riifarii godhamuu dhabamee du'aaf saaxilamaa jira jedhameeti jira. Gabaasa bakkeewwan kanaa kan qindeesse Faayiza Eliyaasim. Godinaalee kibba Oromiyaa Gujii Lixaa fi Bahaa keessatti ambulaansiin buufataalee fayyaa godinaalee lamaanii irratti hawaasni ittiin tajaajilamaa ture wayitaammaa geejjiba waraana biltsiginnaatiif ooluun hawaasa komachiise. Godina Gujii lamaanitti manneen yaalaa jiran hundarraa ambulaansiin erga fudhatamte guyyaa 25 ol ta'uu kan himane namoonni garasii dubbifne haadholiin ulfaa rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu himane. Mootummaan ummata qe'ee isaanii irraa buqqisuun wayitaalatti rakkoo fayyaa garagaraatiif saaxilamaa jiran kanatti yaala fayyaa hatattamaa argachaa hin jiran sababii ta'e birmannaa hatattamaa isaan akka barbaachisu dhaamanii jiru. Akka ambulaansiin waajjiraalee fayyaa godinoota Gujii irraa fudhataman kan taasise bulchaa godina Gujii Taaddalaa Uddoo yoo ta'u, inni ammoo ajajaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kan raawwate ta'uu keessa beektonni dhimmichaa OMN'tti himanii jiru. Sababa kanaaf haadholiin ulfaa fi namoonni dhibeen isaanii hospitaala godinicha keessa jiru ol ta'e konkolaattota ittiin rifartaan dhabuun du'aaf saaxilamaa jiran.
hospitaalota nageellee keessatti haadholii fi ijoollee dabalatee sababa hanqina ambulaansiitiin kan lubbuu dhabe hedduu akka ta'e maddeen odeeffannoo OMN ibsanii jiru. Ambulaansiin godinoota Gujii lamaan keessatti argaman hundi tajaajila geejjiba humnoota waraana bilxiginnaatiif oolfamaa jiraachuun ummata godinichaatiif yaaddoo guddaa ta'u maddeen himanii jiru. Godinicha keessatti sababii hanqina nyaataatiin ijoollee fi dubartoonni ulfaa sadarkaa yaaddeessaarra jiru. Kana malees namoonni lubbuun isaanii dabarte baay'ee dhaajame. Keessumattuu aanonni akka Gumii Eldalloo, Liiban, Goorodoolaa fi kanneen hafan biroo keessatti rakkoo mudateef furmaata waaraa argachuu barbaannaa jiru jiraattonni. Aanota maqaan isaanii armaan olitti eerame kanneen keessatti namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaafamuun maatii hedduu waliin rakkoo hamaaf saaxilaman birmannaa hatattamaatu nu barbaachisaa jechuun dhaammatanii jiru. Waldhibdeen biltsiginaa Amaaraa keessatti dhalatee hammaatee paartichaa garee lamatti qoodaa jiraachuun himame. Rakkoo iftoominaa keessoo paartichaa fi malaammaltummaan wal saaxilaa kan jiru paartiin biltsiginaa dhibdeen qondaalota paartichaa naannoo Amaaraa keessatti dhalates hammaatee paarticha garee lamatti dhoosuuf akka jiru maddeen naannichaa ibsaatii jiru. Gareen lamaan biltsiginaa Amaaraa keessatti uumamee jiru kunis kanneen paartichi qabeenya nama dhuunfaa tahee jira jedhanii fi kanneen bulchiinsa Abiyyi Ahmed jalatti ijaaramanii haalli amma jiru akka itti fufuu barbaadaniidha jedhameeti jira. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Waldhabdeen biltsiginaa Amaaraa keessatti dhalate hammaatee paartichi garee lamatti qooduun isaa himamaatii jira. Rakkoo iftoominaa keessoo paartichaa fi malaammaltummaa wal saaxilaa kan jiru paartiin biltsiginaa dhibdee qondaalota paartichaa naannoo Amaaraa keessatti dhalates hammaatee paarticha garee lamatti dhoosuuf akka jiru maddeen naannichaa ibsaatii jiru. Gareen lamaan biltsiginaa Amaaraa keessatti uumamee jiru kunis kanneen paartichi qabeenya nama dhuunfaa tahee jira jedhanii gaafii kaasanii fi kanneen Abiyyi Ahmed jalatti ijaaramanii haalli amma jiru akka itti fufuu barbaadaniidha jedhamaatii jira. Gareen biltsiginaa Amaaraa keessatti gaafii kaasaa jiru kun miseensota koree giddu galeessaa biltsiginaa kan ta'an obbo Tsaggaan Daargee fi Yohaannis Boyyaalootiin kan hoogganamu yoo ta'u gareen lammaffaan obbo Dammaqaa Mokkonnanii fi Tamasgeen Xuruunaatiin kan hoogganamu akka ta'es baruun danda'ameetii jira. Haala kanaan gareen Tsaggaan Daargee fi Yohaannis Boyyaaloo jalatti gurmaa'anii naannoo Amaaraa dhuunfatuuf sochii taasisaa jiran Gadduu Andargaachoom, Yohaannis Boyyaaloon, Tsaggaan Daargeem, Laaqoo Ayyaaloo fi kanneen biroo akka ta'an maddeen oduu naannichaa irraa alkallattiin bahaa jiran ni agarsiisu. Gareen lammaffaan ammoo kanneen mootummaan kufee jira jechuun mallaqa paartichaa qooddatan jedhamuun himatamaa jiran yoo ta'an gareen biltsiginaa Amaaraa kunis itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokkonnanii fi hoogganaa dameetikaa biyyaalessaa Tamasgeen Xuruunaa jalatti kan ijaaramanidha. Isaanis afyaa'ii mana maree federeeshinii Aganyaaw Tachaagar, paartii biltsiginaa giddu galeessaa irraa Abrahaam Alallanyii fi hoogganaa kominikeeshinii naannoo Amaaraa Gizaachoo Muluunaa fi kanneen birooti jedhameetii jira. Oduma wal fakkaatuun ammoo tibbana iccitii keessoo biltsiginaa kan saaxilan qondaalli olaanaan biltsiginaa Amaaraa obbo Tsaggaan Daargeem dhugaa beekuu hundaa uummataaf himuuf qophiidha jechuu isaanii hordofee muddamni guddaan dabballoota sirnichaa keessatti dhalatee jira jedhamaatii jira. Koree giddu galeessaa biltsiginaa fi yeroo ammaatti komishiinara komishinii farra malaammaltummaa federaalaa kan ta'an obbo Tsaggaan doorsifni adda addaa miseensota biltsiginaa kanneen biroo irratti raawwatamaa akka jiru dubbatamaatii jira. Yaa'ii geggeessuuf leenjii fi gamaagama taasisaa turuu kan ibse paartiin biltsiginaa walqoqqooddaan hamaan garaagarummaa gochaa fi ilaalcha irraa madduun balaa diigumsaaf saaxilamee akka jiru ifatti mul'ataatii jira. Balaan diigumsaa yaa'ii dura paartii biltsiginaa mudataa jiru kunis biltsiginaa giddu galeessaa fi dameewwan paartichaa gidduutti akkasumas dameewwan paartichaa naannoo Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Finfinnee jiran keessatti ifatti bahee kan mul'ataa jiruu fi wal himannaan dabballootaa fi qoqqooddaan babal'ataa dhufe kun paarticha diiguu akka maluun kanneen dhimmicha itti dhiyootti hordofaa jiran dubbataatii jiru. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay hariiroo mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa wajjin qabu kutuu beeksise. Waraana waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun dhaabbileen amantaa naannoo Tigraay dhaabbilee amantaa Itoophiyaa irraa fottaqaa jiraachuun kan beeksisan yommuu ta'u, manni maree olaanoo dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay mana maree olaanoo dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa wajjin hariiroo qabu muree jira jedhee bal'inni isaa ammas itti aanee dhiyaata.
Waraana waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru hordofee dhaabbileen amantaa naannoo Tigraay dhaabbilee amantaa Itoophiyaa irraa fottaqaa jiraachuu kan beeksan yommuu ta'u, manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa wajjin hariiroo qabu muruu beeksise. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo naannoo Tigraay hariiroo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa wajjin qabu kutuu erga beeksisee booda yaa'ii kan adeemsise manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay hariiroo mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa wajjin qabu kutee jira jedhe. Manni marichaa haala yeroo biyyattii ilaalchisuun yaa'ii adeemseen manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa fi hooggantoonni amantaalee akka namoomaa fi waraanaa naannoo Tigraayittiin sirna aangoo harkaa qabuun raawwatame balaaleffachuuf jaarsummaan gidduu seenuun osoo irraa eeggamu waraana eebbisanii jalqabsiisanii jiru. Mallaqaa fi yaadaanis deeggaranii jiru. Kun ammoo hariiroo waliin qabnullee addaan kutuuf murteessuu irraan nu gahee jira jechuun beeksise. Barreessaan olaanaan mana maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay Haaji Muhammad Kaasaay humnoonni faashistii uummata Tigraay balleessuuf weerara raawwatan amantaan osoo adda hin qoodin gocha duguggaa sanyii raawwatanii jiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa lakkoofsaan hedduu ta'anis gocha humnoota kanneeniin ajjeefamanii jiru jechuu isaanii sabimaaleen naannichaa gabaasaniiti jiru. Itti fufuun kan jedhan Haaji Muhammad Kaasaay yakkoonni kun hundi uummata Tigraay irratti yeroo raawwatamu manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa balaaleffachuu osoo qabu deeggaraa ture waan ta'eef kana booda hariiroo waliin qabnu hin jiraatu jedhan. Haaluma wal fakkaatuun manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay hariiroo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa wajjin qabu addaan kutuun mana lubummaa naannoo Tigraay hundeessuuf akka jiru beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabbileen amantaa naannoo Tigraay dhaabbilee amantaa Itoophiyaa irraa fottoqaa fi hariiroo qaban addaan kutaa jiraachuu isaanii hordofee Tigraay adeemsa walabummaa ishee mirkaneeffachuu irra jirti jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa barreessaatii jiru. Ibsa manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay baasee ilaalchisee manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaan gauduu kana qindeessinetiin waan jedhe hin qabu. Oduu keenya biraatiin manni maree bakka bu'oota uummataa labsii yeroo muddamaa kaase. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii guyyaa har'aa guraandhala 15 bara 2022 taa'een labsii yeroo muddamaa baatii sadaasaa bara 2021 guutuu biyyattii keessatti labsamee ture kaase. Manni maree bakka bu'oota uummataa erga gamtaan Awurooppaa labsii yeroo muddamaa kaasuun haalduree waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay labsii shororkeessummaa jalaa ittiin baasan ta'uu akka danda'u ibseen booda labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaatti ji'a sadiin dura labsame kaasuun humnoota siyaasa Itoophiyaa jidduutti marii adeemsifamuuf haala kan mijeessu ta'uu gamtaan Awurooppaa ibseetii ture. Gaanfa Afrikaatti bakka buutuun gamtaa Awurooppaa Niitii Wiiber muummicha ministeera Itoophiyaa wajjin yeroo haasa'itti labsii yeroo muddamaa akka kaafamu hubadhee jira jechuun ibsaniitii turan. Rakkoo siyaasaa fi namooma Itoophiyaa keessatti deemu furmaata dhumaa itti godhuuf labsii shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fadda bilisummaa uummata Tigraay irratti labsame kaasuun barbaachisaa akka ta'e gaanfa Afrikaatti bakka buutuun gamtaa Awurooppaa Niitii Wiiber ibsaniitii jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii ariifachiisaa kibxata har'aa taa'een wixinee labsii yeroo muddamaa ittiin kaasan kan manni maree ministeerota 7 dura gara mana maree bakka bu'oota uummataa ergee raggaasuun labsii muddamaa kaaseeti jira. Murtii kana hordofee boordiin qorannoo labsii yeroo muddamaa dhimmoota labsichaan wal qabatan xumuruun ji'a tokko keessatti qaama dhimmi ilaallatuuf gabaasa akka godhus eerameetii jira. Qaamoleen haqaas hojii haqaa labsii yeroo muddamaa jalqabaman adeemsa haqaa idileetiin akka xumuraman murtaa'eetii jira.